dhiyeenya kana mootummaan Itoophiyaa shaabiyaan waraana isii Itoophiyaa keessa akka baaftuu fa'aa akeekkachiisa dhumaa ergituuf illee yeroo ammaan tana Tigraay bakka Zaalambassaa jedhamu waraanni shaabiyaa guutumaan guututti qabachuun dhaga'ame bal'inaa oduu keessatti dhiyeesse. Waraanni faannoo Amaaraa naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Taaboor dhuunfatee kan jiru yoo ta'u itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgin Xurunaa diinota keenya akka saree maraatti fiigan addaan isaan ciccirraa jechuun dubbate bal'ina oduutiin dhiyeesse. Manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dargaggeessa kanaan dura abbummaa daa'ima Wantiyyaa Salamoon waakkate akka ijaan arguu fi Wantiyyaan daa'ima xiyya sooshaal miidiyaatti baasu jechuudhaan himatee manni murtii daa'ima kana abbummaa isaa irraa kan murteessuun dhaga'ame. Itoophiyaan miseensummaa BRICS sadarkaa haarawaa fi sadarkaa olaanaatti akka ceesiftu abdiirraa qabaachuu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Raashiyaa Evin Turkii ibsatee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nagaaf salaamanni keenya bakka jirtan maratti sana dhaqqabu kanneen nama sirriitti hanga footootuu lammii miidiyaatti amma bal'ina oduu isin dhageesse. Naannoo Tigraay bakka addaa Zaalambassaa dabalatee gantoota xixiqqoo hedduu loltoonni shaabiyaa kan dhiyeenya kana mootummaan Itoophiyaa qabaan gaafatee qabatanii jiraachuu jiraattonni himanitti jiru. Akka jiraattonni TVF Itoophiyaatti himanitti loltoonni Eertiraa Tigraay bakka Eertiraa wajjin wal daangessu naannoo humni ittisaa hin jirre to'achuun ifoome. Haa ta'uuti malee humnoonni Eertiraa kun Tigraay bakkeewwan adda addaa gadhiisanii ba'aa kan jiran hoggaa ta'u garuu akka gabaasa TVF Itoophiyaatti waajjira nageenyaa magaalichaa waliin taate kana mirkaneessuuf carraaqqii taasisuun ifoome. Torban dabree magaalaa Faasii Jaamtuu keessatti Zaalambassaatti namoonni konkolaataa minibaasii ja'amanii fe'aman asfaaltii gubbaatti mul'achuun ibsame. Godina Bahaa Tigraay keessatti gandi waraanni Eertiraa qabatee ture eega waraanni Eertiraa gadhiisaniin booda torban tokko booda barnoonni deebi'ee eegalamullee naannoo Dambaaraa keessatti ittisni waan hin jirreef nageenyi kan hin mirkanaa'in ta'ullee ibsame. Yeroo ammaa tana bakka daangaa Tigraay fi Eertiraatti daldalli kontirbaandii fi gochoonni yakkaa nageenya biyyaa miidhuu fi boora isaan raawwatamaa jiraachuu jiraattonni TVF Itoophiyaatti himanii jiraachuun gabaafame. Mootummaan shaabiyaa abbaa biyyummaa Itoophiyaa sarbuun Itoophiyaa keessatti haleellaa adda addaa raawwachuu kan ture hoggaa ta'u gochi seera dhabdummaa mootummaan Eertiraa itti fufe kana haaluun yaadatama. Gama biraatiin ammoo gareen kun humnoota finciltoota Itoophiyaa keessa jiran meeshaa waraanaa deeggaruun tooftaa Itoophiyaa dadhabsiisuu hojiirra oolchaa akka jiru ragaaleen qabatamaa mul'achuun ifoome. Mootummaan shaabiyaa faannoo deeggaruun alatti illee murna TPLF wajjin hariiroo uumuudhaan abjuun isaa Itoophiyaa wal dhabdee keessa tursiisuu akka ta'e ifoomeeti jira. Kana malees fiildi Maarshal Biraanuu Juulaa ergaa bara haarawaa bara 2018 jalqaba baatii fulbaanaa keessa dubbateen harki alagaa walitti bu'iinsa keessoo Itoophiyaa mariin akka hin furamne dhorkuu ni ciccitaa jechuudha akeekkachiisuun ni yaadatama. Shaabiyaan keessoo Itoophiyaa keessatti haala kanaan harka isaa sochoosaa kan turte ta'ullee mootummaan Itoophiyaa hanga ammaatti callisuu filate dhiyeenya kana ammoo karaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaatiin mootummaan shaabiyaa akeekkachiisa dhumaa erguufiin waraana Itoophiyaa keessaa akka baasu akeekkachiisuun ni yaadatama. Itti aanaan hoogganaa paartii badhaadhinaatii fi itti aanaan ministeera muummee obbo Tamasgin Xurunaa diinota keenya akka saree maraatti olii gad fiigan qabnee isaan ciccirraa jechuudhaan dubbate. Itti aanaan ministeera muummee eebba mallattoo filannoo paartii badhaadhinaa dhiyeenya kana beekamtii irratti haasawaa taasisuun humnoota diinaatiif ergaa dabarsuun mul'ate. Diinota keenya yeroo hunda kiyyoonni ka'u nuti garuu ni ciccirraa jechuudhaan kan dubbate obbo Tamasgin Xurunaa paartii badhaadhinaatiif sagalee kennuu jechuun injifannoo fi abdii boruutiif sagalee kennuu akka ta'etti himeeti jira. Diinonni keenya yeroo hunda kiyyoo isaanii kaanillee nuti kutannoo keenyaan akka toora saree maraatti cabsina. Itoophiyaa gara biyya ol ka'iinsaa fi mallattoo guddaa qabdutti ceesifna. Biyya guddinaa fi badhaadhina isiitiin Afriikaaf addunyaaf fakkeenya taatu ijaarraa jechuudhaan obbo Tamasgin Xurunaa qormaanni baay'ee ta'ullee dandeettiin keenya qormaata keenya caalaa guddaadha jechuun dubbate. Uummanni hojiin cimaa rakkina dadhabee waraanaan miidhamee hiyyummaan miidhame duubatti hafummaaf saaxilamaa akka jiru kan hime itti aanaan ministeera muummee kun badhaadhinni humna waraanaa Amaaraa hanga Tigraay Oromiyaa irraa hanga Gambeellaatti socho'u yoo nagaa hin filanne akka isaan balleessu irra deebi'uun akeekkachiise. Haa ta'uuti malee biyya kaleessa irraa eegalee hidhattoonni faannoo Amaaraa magaalaa Dabra Taaboor to'atanii hanga magaalaa keessatti saamicha adda addaa raawwachaa jiraachuun himame. Guyyaa kaleessaa gurraandhala 11 bara 2026 mootummaan naannoo Amaaraa hidhattoonni faannoo magaalaa Dabra Taaboor seenuu kan mirkaneessu yoo ta'u biiroon nageenya naannoo Amaaraa ibsa baaseen
humni hidhattoota faannoo magaalaa seenuun bu'uuraalee misoomallee caccabsaa jiraachuu ibsuun ni atatama. Gareen shororkeessaa kun dhaadaalee godina Gondar keessatti bakka caasaan nageenyaa gahaa hin jirre keessatti dhaabbilee mootummaa barbadeessuun suuraa ka'uudhaan dhaaduun beekamu gocha wal fakkaataa raawwachuuf magaalaa Dabra Taaboor seenuun yeroo ammaan tana namoota ajjeesanii fi hammadaan lafa harkisaa jiraachuu ibsuun ni atatama. Haaluma kanaan hidhattoonni faannoo Amaaraa magaalaa Dabra Taaboor seenan hanga ammaatti hanga halkan edaa ga'utti saamicha itti fufaniin ummata magaalaa Dabra Taaboor jala dukkaanota caccabsuun maallaqaa fi qabeenya isaanii saamuun tajaajila ummataa gubuun balleessaa jiraachuun ifoon. Kanaan dura shamarreen Wantiyyaa Salamoon jedhamtu daa'ima deessee wajjin rakkachaa turte abbaa daa'ima Wantiyyaa Salamoon Alaazar Ballaxee umrii xiqqeenyaatti Wantiyyaa gudeeduun daa'ima irraa dhalche wayita Wantiyyaan deessutti daa'imni tiyyaa miti jechuudhaan waaqachuun isaanii adatama. Yeroo san shamarree Wantiyyaan mucaan kun kan isaati jechuudhaan mana murtiitti himattullee kiyyaa miti jechuudhaan haale. Wantiyyaan daa'ima isii wajjin daandii gubbaatti rakkachuun sababa isiin seenaa isii mudate miidiyaatti himteen deeggarsa argattee jireenya isii fooyyeffachuu fi daa'ima isii guddisaa kan jirtu hoggaa ta'u obbo Alaazar Ballaxee kanaan dura abbummaa daa'ima isii waakkate amma immoo abbummaa waakkate amanuudhaan mucaan kun kiyya naafaa kennamtu jechuun himachuun dhagaame. Manni murtiitti illee abbummaa isaa mirkaneessee fi torbaanitti guyyaa dilbataa mucaa waliin akka wal agarsiiftu Wantiyyaatti murteessuun dhagaame. Iyyata abbaa daa'imaa kanaan ergi kunuunsaa fi daawwannaa daa'ima tiyyaa irraa mulqame jechuudhaan mana murtiitti kan iyyate hoggaa ta'u himata seeratti banamteef Wantiyyaa Salamoon deebii hoggaa kennitu kanaan dura abbaa ta'uu isaa waakkatee fi sababa hanqina maallaqaatiin dhimmichi cufamuu isaa yaadachiiftullee manni murtii kun Alaazar Ballaxeetiif murteessuun dhagaame. Kana malees Wantiyyaan mucaa isii sirnaan kunuunsaa akka jirtuu fi waan daa'ima kana miidhu viidiyoo akka hin hojjenne ibsuudhaan dhiira abbaa ta'uu isaa waakkachuun deeggarsa daa'imaa kafalee hin beekne daa'ima isii akka argatu fayyamuun fayyaa daa'imaaf sirrii miti jechuudhaan falmitullee manni murtii mirga abbaa ta'uu iyyataa abbaa daa'imaatii fi mirga ijoollee warra isaanii beekuu fi kunuunsuu waan ta'eef abbaan mirga daawwannaa isaatiif Wantiyyaan ragaa dokumentariitii fi yookaan ragaa dhuunfaa daa'ima isii kiyyaa miti jechuun falme waan hin dhiyeessineef mirga kana mulquudhaan manni murtii obbo Alaazar Ballaxee torbaanitti yeroo tokko wixata ganama sa'aatii 4 irraa hanga sa'aatii 11tti daa'ima isaa akka arguu fi akka kunuunsuuf murtii dabarsuun dhagahame. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Raashiyaa Evin Turkiin akka jeetti Itoophiyaan miseensummaa BRICS keessatti gahee isiin qabdu hirmaannaa biyyattiin addunyaa irratti boqonnaa haaraa banuun carraa diinagdee faayinaansii bal'aa akka uume kan mul'atu ta'uu ibse. Turkiin gaaffii deebii dhaabbata oduu mootummaa Raashiyaa taasisu waliin taasisuun Itoophiyaan amajjii takka bara 2024 irraa gara BRICSitti makamuunis oomisha walgahii biyya keessaa kan addunyaa keessaa 35 qabxii 6 kan qabdu hoggaa ta'u kunis qooda garee biyyoota torbaa 30 qabxii 3 kan caalu ta'uu ibseeti jira. Kana malees biyyoonni miseensummaa BRICS ta'an dandeettii diinagdee waliigalaa doolaara tiriliyoona 58 qabxii 9 kan qaban yoo ta'u bal'ina lafa addunyaa keessaa 36 fi baay'ina uummata addunyaa keessaa 45 kan bakka bu'u ta'uu ibseeti jira. Miseensummaa BRICS Itoophiyaan piroojektota baaburaa, daandii fi qonnaa madda faayinaansii filannoo akka argattu kan gargaare hoggaa ta'u hirkattummaa dhaabbilee aadaa warra dhiyaarraa qabdu kan irreessa ta'uu ibseeti jira. Raashiyaan baankota Itoophiyaa sirnaan faayinaansii haaraa BRICS keessatti hammatamu akka deeggartu kan hime ambaasaaddartichi Itoophiyaan miseensa baankii misooma haarawaa dhaabbata liqii blookichaa ta'uudhaaf carraaqqii taasifteef irra deebiin mirkaneessuu ibseeti jira. Itoophiyaan piroojektota aniisaatiif indaastirii karaa baankii kanaan dursa kennuudhaaf fedhii akka qabdu akeekuudhaan hayyoo waloo keenyaa caasaa faayinaansii bal'aa qoqqobbii irraa walabatee fi fedhii misooma abbaa biyyummaa biyyoota lamaanii guutummaan guututti akka teessa ambaasaadar Turkiin miidiyaa taasitti himee jiraachuun gabaafame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun guyyaa kanaaf qabnu kan gammaatti hordofaa turtanii oduu teenya galgalaatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.